Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyamitti kaadiroonni Bilxiginnaa xaa'oo ofii saamuun qonnaan bultoota dararaa jiru jedhame. Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee kanneen yakka shororkeessummaan himataman 24 mana amala sirreessaa akka galan ajajame. Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 3.2 ta'an carraa barnootaa dhabuu UNICEF ibse. Vilaadimeer Puutiin Afrikaa Kibbaatti hidhuun waraana labsuudhaa jedhan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyamitti kaabinoonni Bilxiginnaa xaa'oo ofii gurgurachuun qonnaan bultoota dararaa jiru jedhame. Mootummaan Bilxiginnaa hanqina xaa'oo mudatee furuun qonnaan bultootaaf dhiyeessuu caalaa kaabinootaa fi kaadiroota isaa bobbaasee ittiin duroomsaa jira. Kutaalee Oromiyaa hedduutti qonnaan bulaan lafa qotee erga qopheesseen booda xaa'oo dhabuun rakkachaa akka jiru Gadaa Miidiyaa Neetwoork irra deddeebiin gabaasaa tureera. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyam ganda Biloo Abbayyoota iddoo addaa Qacamaa jedhamu keessatti mootummaan Bilxiginnaa xaa'oo uummata dhowwate mankuusaa keessa kaahee ture. Milishaa fi kaabinoonni qindoominaan cabsuun saamuun isaanii dhaga'ame. Saamicha kana halkan kan raawwate humnoota Bilxiginnaa kunneen yoo ta'u, kan hawaasni raawwate fakkeessuun hawaasa naannichaa yeroo ammaa kana walitti qabuun dararaa jiru jedhame. Akka maddeen keenya kun jedhanitti qonnaan bultoonni kunneen guyyaa 3 aduu fi qorra keessatti dararaa ulfaataa argaa jiru. Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee kanneen yakka shororkeessummaan himataman 24 mana amala sirreessaa akka galan ajajame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachi sadaffaan dhimmoota farra shororkeessummaa himatamtoota yakka shororkeessummaa naannoo Amaaraan walqabateen himataman Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee himatamtoonni 24 gaaffii mirga wabii isaanii kuffisuun mana amala sirreessaa akka galan ajaja kennuu miidiyaan biyya keessaa gabaaseera. Himatamtoota keessaa Wandasan Asaffaa, Maskaram Abarraa, Profeesar Siisaay Awwagzaachoo fi Gobozee Siisaay dabalatee namoonni 24 dhaddachatti argamuun murtee mana murtichaan kenname hordofaniiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti kaayyoo warraaqsaa fi siyaasaa ka'umsi keenya Amaaraa, ga'umsi keenya Itoophiyaa jedhu tarkaanfachiisuuf mootummaa biyyattii bulchaa jiru keessumaa tooftaa fi tarsiimoo waraanaa bocuun daandilee naannolee naannoo Amaaraan waldaangeessan geessan cufuun uummata shororkeessuu fi mootummaa dirqamsiisuun aangoorraa buusuuf gochaalee shororkeessummaa eeruun himataa isaan ibseera. Himatichaan gochaalee shororkeessummaa raawwatameera jedheen tajaajiloota hawaasaa addaa kutuu fi hokkora kaasuu eeruun gocha shororkeessummaa kanaan namoonni 217 lubbuu darbuu, namoota 297 irra miidhaan qaamaa salphaa fi ulfaataan qaqqabu, akkasumas qabeenyi birrii biliyoona 1 fi miliyoona 298 fi 346 fi 276 olitti tilmaamuu manca'u eereera. Himata abbaa alangaan dhiyaate dubbisuun himatamtoota erga dhageessiseen booda abukaatoon himatamtoota mirgi wabii isaanii akka kabajamuuf gaafateera. Haaluma kanaan falmii bitaaf mirgaa dhaggeeffachuun manni murtichaa himanni himatamtoota irratti dhiyaate mirga wabii akka eegamuuf kan hin taasifne ta'uun gaaffii isaanii kufaa taasisuun himatamtoonni mana amala sirreessaa Finfinnee akka galan ajaja kenneera. Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 3.2 ta'an carraa barnootaa dhabuu UNICEF ibse. Akka gabaasni UNICEF dhiyeenya kana baase ibsutti Itoophiyaan sirna barnoota ishee qormaanni guddaa mudachaa akka jiru ibsuun biyyattiitti yeroo ammaa kana daa'imman tilmaamaan lakkoofsi isaanii miliyoona 3.2 ta'an barnootaan ala ta'uu isaanii ibse. Naannolee kanneen akka naannoo Oromiyaa, Tigraay fi Amaaraa keessatti haalonni kanneen akka jeequmsaa, gogiinsa hamaa fi walitti bu'iinsi itti fufinsaan deemaa jiru barattoonni kunneen carraa barnootaa akka hin arganne isaan taasisuutu himame. Vilaadimeer Puutiin Afrikaa Kibbaatti hidhuun waraana labsuudhaa jedhan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa. Vilaadimeer Puutiin yeroo Afrikaa Kibbaa dhufu to'achuuf yaaliin taasifamu kamiyyuu waraana Raashiyaa irratti labsuudhaa jedhan pirezidaantiin biyyattii kun. Siriil Ramaphosaan akeekkachiisa kana kan kennan kora idil addunyaa torbanoota booda Afrikaa Kibbaatti adeemsifamuu kan pirezidaantiin Raashiyaa irratti affeeraman dursaniiti. Haa ta'u malee Puutiin lafa Raashiyaa yoo gadhiisan ajajni hidhaa dhaddacha yakka addunyaa ICC irratti bahuu danda'a. Afrikaan Kibbaa ammoo waliigaltee ICC biyya mallatteessan keessaa tokko gatii taateef Puutiin akka qabamaniif gargaaruu qabdi. Haa ta'u malee biyyattiin bara 2015tti pirezidaantii Sudaan yeroo sanii
Omar al-Bashir yakka uummata ofii irratti raawwataniin otoo barbaadamanii nagaan akka socho'an gochuun dirqama ishee otoo hin raawwatiin hafteetti. Puutiin walgahii BRICS Afrikaan kibbaa hagayya keessa qopheessitu irratti affeeramaniiru. BRICS gamtaa biyyoota dinagdeen isaanii saffisaan guddachaa jiru Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa miseensummaan kan qabatedha. Paartiin mormituu muummee Afrikaa kibbaa Dimokiraatik Alliyaans dubbii kana mana murtii dhaqachuun Puutiin biyya sana yoo galaniif akka qabaman qondaalota dirqisiisuu yaaleera. Sanannii mana murtii akka agarsiisutti pirezidaantii Raamaafoosaan tarkaanfii kana akkaan akka mormanii fi nageenya biyyaalessaa illee rakkoo keessaa akka galchus himan. Afrikaan kibbaa Puutiin to'annoo jala oolchuu irratti rakkoo ifa ta'e qabdii jedha sanadichi. Raashiyaan pirezidaantiin ishee to'annoo jala oolchuun waraana labsuu akka ta'e ifatti himteetti. Waraana irratti hirmaachuuf of saaxiluun ammoo heera keenya faallessaa jette. Baatii darbee hoogganoonni Afrikaa ergama Raashiyaa fi Yuukireen mariisuu qabachuun gara Awurooppaa deeman illee ergamni isaanii otoo hin milkaa'in hafeera. Biyyooti Afrikaa waraana Raashiyaan Yuukireen irratti adeemsiftu mormuu irratti boodatti jechuun gabaafamaa ture. Kanaafis sababoota garaagaraa kennaman keessaa Afrikaan kibbaa hidhata farra Apartaayidii gamtaa Sooviyeet qabdu maaliin ammoo jihaadistoota loluuf loltuu Raashiyaa Waagner irratti hirkachuu kana malees biyyoota Afrikaa baay'ee fi Raashiyaa gidduu hariiroon dinagdee jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.